Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhee Jiituu Magariituu Oromiyaa keessatti kutaa 1-12tti seeraan ergan baradhee booda carraa yuunivarsiitii seenullee argadheen yuunivarsiitiillee seeneen haa ta'uutii garuu addaan kuteen jireenya anarraatii hin eegamne keessatti kufeen bakkan kufe sanaatii hagaarraatti ka'uu dadhabeen akka dhoqqee achuma keessaa bukeessaan jira. Abbaan koo anaa umrii waggaa 4tti haati koo immoo anaa umurii 8tti ijoollee 3 dhiisanii addunyaa kanarraatii boqotanii. Haatii fi abbaan koo walii galaan ijoollee 3 dhiira 2 fi durba 1 waliin kan godhatan yeroo ta'u haadha kiyyaafis abbaa kiyyaafis hangafa ta'een kan dhalatee fi maanadha. Mucaan umurii waggaa 8 maal gooteetii obboloota ishee quxisuu jiran jiraachistii mitiitii firoottan koo du'a haadha kootii booddee sadan keenya bakkeewwan garaagaraatti nu fudhatanii nu guddisuudhaaf jechuudha. As magaalaa dhalannee guddannee fira baay'ee magaala qabnu keessatti firoottan keenya hagas mara humna hin qabani malee firoottan keenyi magaalaa Finfinnee jiran dureeyyota qabeenya kan qaban keessumaa obboleessi haadha koo erguma haati kiyya boqottee booda qabeenya horate nama baay'ee tujaaradha. Ta'us garuu yeroo sanatti mataasaaf gaa'ela waan hin dhaabbanneef amma eenyuun iyyuu ofitti isin fudhachuu hin danda'u. Barnoota keessanitti kan jabaattan yoo ta'e anatu haga xumuraatti hordofee isin barsiisa jechuun ijoollummaa keenyatti waadaa nuuf galee. Anis ta'e obboloonni koo haamileedhaan barnoota eegallus haa ta'uutii garuu manni haati ofii yookiin immoo abbaan ofii keessa hin jirre kan guddattuuf kanaadhaaf abbaan qabneef mana dhamaatii, mana rakkinaa, mana beelaa, mana garaagarummaan keessatti baay'atu, mana gojoma'uu, mana quufanii nyaachuun keessatti mul'anne xiiqii ijoollummaa kan nama barsiisu mana ulfaataadhaati. Manneen adaadolii koo, eessumoolii koo fi firoottan koo gara biraa barnoota kiyya kutaa 2 kaasee hanga kutaa 8tti irra naanna'een bira jiraadhe maqaa gaarii yookiin immoo yaadannoo gaarummaatiin ana biratti kaawwatan yookiin immoo hambifatanii qabanii ana qofa miti obboloota koo lamaan warra dhiiraafillee jechuudha. Isaan irra hoo anayyuu wayyaa anaan humna kiyyayyuu itti fayyadamanii na hojjechiifachaa akka nani mana isaanii qabee rootoo beekanii otuu dhala isaanii ta'ee otoo isheen hin jirtu ta'e immoo bakka jedhamutti anaan jirti jechuun maqaa naaf baasaniin na waamaa. Ijoollummaadhaan dadhabeen dugdaan hangan eelutti dhukkubsadheen hanga yaalan argannetti yuunifoormii barnootaaf hangan dhabutti barattoonni daree keessaa maallaqa walitti buusanii dabtaraa fi kobbee hanganaaf bitanitti magaala haatii fi abbaan koo keessatti guddatan anis keessatti dhaladhee guddadhe keessatti dabarseera. Kanaan yeroon inuma deemti mitiire barnootatti cimuun hin yaadamuutii kutaa 8ffaan gahe. Obboleessi haadha kiyyaa ministirii parsantii 50 ol yoo fidde ana biratti barattaa jechuun waadaa naaf galee. Yeroo sanatti gaa'ilas dhaabbatee ijoolleellee horatee ture. Dubbiseen hundaafuu kanaan booddee hin dhaqqabu jedheen otuu foormii ministirii hin guutiin dura maqaa barataa qabxiidhaan olaanaa ta'e mana barnootaa keenyaa nu waliin qoramuutiin maqaa kiyya maqaa isaa waliin wal fakkaataa godheen akka tasaa maqaansaa kan dhiiraafis kan durbaafis ni ta'a. Maqaa koo jijjiirradheen maddii taa'een parsantii 50 ol miti isarraa hateen yookiin immoo korrojeen parsantii 94tiin akka mana barumsaa keenyaatti akka dubartootaatti badhaafameen darbee ajab nama jechisiisa mitiire. Maatii ofiitti immoo hateeni hin jedhamu mitiire hojjedheeni jedheen eessuma kiyyatti meen innis magaalaa Finfinneetti ofitti na fudhatee mana barumsaa dhuunfaa na galchuun na barsiisuu eegalee. Hundaafuu jireenyi kuni ajaa'ibadha. Gariin ni jiraata, gariin immoo ni jiraachisaa. Mana eessuma koo yeroon dhufu namni hedduun jiraachaa jira otoo hin taane jiraachisaa jira jedheen murteesseen lafa kaa'ee. Akkuman bira dhaqe manni kutaa tokko qabu televiizina soofaa fi kanneen kana fakkaatan of keessaa qabu naaf kenname. Dabalataan gatiin tiraanspoortii baatiidhaan kan naaf ba'u tarii otoon walitti qabee waggaa tokko keessatti baajaajii namaaf bituu danda'u naaf qoodame. Kanaan barattanaan jedhee torbee 2 bira jiraadhee jireenyin hamma kana ga'anii keessa jiraadhu ana miti maatii 10 jiraachisuu waan danda'uuf anaan mana barumsaa mootummaatti na barsiisaatii obboloota koo biyya jiran mana namaattis rakkachaa jiran naaf fidaatii wal maddii teenyee ni barannaa
qabnaa jedheen eessuma koo gaafadhe. Eessumni koos duras ofitti fudhachuudhaaf yaada qaba. Haa ta'uutii garuu ijoollee dhiiraa waan na ta'aniif magaalaa Finfinneetti umurii kana yoo fudhate to'annoo isaa jalaan ala ni ta'uu kan jedhuun ture. Itti gaafatamummaa guutuu kan fudhattu yoo ta'e nan fudhadhaa jechuun waadaa naaf galee bulee gaggeessaan mana barnootaa akka baasifamuufii taasisee sadan keenya mana barumsaa dhuunfaa nu galchee barachuu eegallee. Ofii nama qabeenyaan baay'ee deemedha. Qabeenya namaa haga kanaadha jedhamee dubbachuun bareedaa ta'uu baatus waan dhabeeruu hin qabu. Jireenya quufaa jiraata. Isarra immoo haati manaansaa akkuma keenya haadhaaf abbaa malee mana namaatti magaalaa Finfinnee keessa rakkattee waan guddatteef rakkina argite sana namni biraan akka argu waan hin feeneef baay'ee nuun kunuunsuuf yaalii addaa gooti. Nyaachuu, dhuguu, ciisuu, ka'uu kan sadan keenya baay'ee ishee dhiphisa. Otuma haatiif abbaan keenyi nurra jiraataniirree kunuunsa akka kanaa ni arganna jechuun fafadha. Bahee galu obboleessi haadha koo ijoolleen obboleettii koo jechuun bakka jirrutti dhufee nu dubbisa. Yoo tarii nu arguudhaaf barfatteetti ta'e otoo ijji ishee nun argin mana barnootaa deemneerra yoo ta'e haadha manaa isaatti ni dheekkama. Jaalalli isaan waliif qaban immoo nama qabeenya kana keessatti jaalala akkanaa horataniiran hin kaatu. Gaa'illi qabeenya keessaa hedduunsaa boora'aa yookiin immoo borcamaadha. Baay'ee wal jaallatu, baay'ee waliif amanamu. Kabraa immoo haati manaan amantaa ishee irratti nama baay'ee jabduu yeroo hundaa koftee kaatee fuuldura waaqayyootti boossee kadhattudha. Wanta isheef waaqayyo guyyaa guutuu waliin oolanii fakkaata. Kutaa kadhannaa mana amantaa fakkaatu mooraa ishee keessatti ni qabdi. Sa'aatii harka caalu jireenya ishee achi keessatti dabarsi. Kanan jechaan jedhuun olitti baay'ee nama gaariidha. Qabeenyi isheen keessa jiraattu hanga xurii qaama isheerraan ga'uuf ni kenniti. Hanguma kennitu immoo dachaa dachaadhaan ni argatti. Manni guddaan ijoolleen ishee keessa jiraatan ni qabu. Manni guddaan nutis keessa jiraannu ni qabna. Bifa kanaan obboloota koo sadan ofitti fudheen akka haaraatti jaalala obbolummaa waliif qoodaa mana tokko keessaa waliin jiraachuu eegallee. Nyaata mataa keenyaallee gad jennee hin hojjetannu. Uffata mataa keenyaallee hin miiccinu. Hojjettoonni sadii mooraa sana keessa ni jiru. Isaantu guutummaatti kan nama hundumaa mana sana keessaa raawwata. Kan koo fi kan obboloota koo gaheen keenyi barnootaaf barnoota qofaadha. Nama barnootaan sadarkaadhaan ba'eef nan badhaasa jedhee eessumni koo immoo akka nuti cimnuuf jabaannuuf hamilee mooraalii addaa hinnuuf ta'a ture. Kutaa 9 fi kutaa 10 bifa gaariidhaan baradheen xumuree hanga humna koo nan qayyabadha. Haa ta'uutii garuu dandeettii barattootaa mana barumsaa kanaa waliin walgituu hin dandeenye. Afaan Ingiliffaa akka afaan Oromoo taasa'u. Anaaf immoo afaan Ingiliffaan warqeedha. Barsiisaa waliin qixxeema barsiisu jechuun ni danda'ama. Sanarratti sa'aatii harka caalu barnoota irratti dabarsu dubbisaniillee hin nuffanii. Yeroo kutaa 10 maatirikii qoramnu barattoota 48 daree tokko keessaa barataa 22tu daree keenya keessaa qabxii 4 fidee gara kutaa 11tti darbee yaadaagaa akka mana barumsaatti illee bakka biraatii barataan qabxii 4 fidu yeroo dhibamu asii garuu dareedhaatii baay'ina barattootaan dorgomamaa ture. Cubbuudha. Ani warra 4 fidanii keessallee hin jiru. Haa ta'uutii garuu afaan Amaariffaallee sirriitti bareen yeroo 11tti dabarru hiriyyoota michoota dubaraallee nan baafadhe. Hiriyyaa michuu kan jedhan qaba itti naamara. Hiriyoonni koo kunneen maatiin isaanii sooressa, konkolaataan manaa, konkolaachisaan qacaramee fi namoota deddeebisudha. Akka garaa isaaniitti maallaqa guddaa maatii isaanii irraatii fudhatu. Yoo xiqqaate tokkoon isaanii mana maatii kan isaaniin alatti bakka biraatii dubbisaaf kireeffatanii kan isaan qayyabachiisullee qacaramee fi ni qabu. Maarreegaa dubartii kan balleessu dubartii dhimadha mitiire. Guyyaa tokko akka mana barnootaa keenyaatti ayyaanadha. Maatiin kan itti mammalee hin beekanii michootan baafadhe keessaa tokko. Maatiin kiyyas hin beekanii har'a mana nuti kireeffanne keessa oollaa hanga yeroo barnootaan keenyi gahutti jechuun na fuutee deemte bakkatti qayyabatan bakkatti barnootaan keessa oolan otoo hin taane hiriyoonni koo dubartoonni kun ijoollee dhiiraa waamanii bakkatti qama'an tamboo aarsan shiishaa kanaa fuufan qorichoota akka biyyaatti illee hin eeyyamamne bakkatti fudhatanidha. Sana natti argisiisanii guyyaa jalqabaaf ciruma lammata mana kana hin dhufun jedheeni. Guyyaa biraa garuu sababoota garaagaraatiin mana sanatti yeroon deddeebi'u jimaa harkaan na tuqsiisu homaa siin godhu otuu nama balleessa ta'e nutiin hin balleessu jechuun na jalqabsiisanii jimaa
nan jalqabee bakka dhufaatii koo dagadheen tamboollee nan qabadhee dhugaatiillee akkanumaa suuta baran kutaa 11ffaa baradhu laayifii kan jedhamu dorbummaa kabaja ofii dhabuu dabalatee affeerraa karaa hiriyoota koo kanaatiin naaf dhufuun jalaan bareen fixee baruu qofa otoo hin taane anis akkuma hiriyoota koo faddaalaa ta'een ijoollee dubartootaas ta'e ijoollee dhiiraa gara biraa mana hiriyoota koo kanaatti waamuun jimaa tamboo shiishaa walqunnamtii saalaa barsiisuun eegalee kanaan rakkina koo kaleessaa qooftii fi jireenyi waggaa 2 na dagachiise. Kutaa 11rraatii gara kutaa 12tti dabarree eessuma kiyyaan ijoollee waliin dubbisaa buluu nan qaba. Qormaanni kutaa 12ffaa ulfaataadha. Yoo xiqqaate barataan kamiyyuu qabxii kanaa ol fiduun dirqama keessanii waan nuun jedhaniif hiriyoota koo waliin buleen nan dubbisa jedheen tooftaamaa hiriyoonni koo maatii isaanii eeyyamsiifataniin eessuma koo eeyyamsiiseen mana kireeffatan keessallee buluu nan jalqabe. Kuni laayifii yookiin immoo jireenya dhayoo ta'e laayifii kana dabarsuun eegalee yeroo kanatti immoo barrisaa bara dhumaa nutti fakkaate anaa fi hiriyoonni koo kan maatiin dubbisaa qayyabachaa jiru nuun jedhu mana ciffaraa yookiin immoo sirbaa yookiin immoo ejjaa kilab kan jedhamu seenuunii anaa fi hiriyoonni koo mana dukkanaa sana keessatti wantoota nurraa hin eegamne hiriyoota keenya dhiiraa waliin gaggeessuu jalqabne. Mana sirbaa yookiin immoo kilabii kan jedhamu kuni hedduunsaa mana jalatti yookiin immoo giraawundii jalaan kan ijaaramu yeroo ta'u ifaa xiqqoo qofatu keessatti mul'ata. Kanaan alaa otoo dhugaatii dhuganii otoo sirbanii weellisaa gosa garaagaraa bakka jirutti isheen dubartiin yoo miirri ishee ol ka'u nama waliin dhaabbattu dhugdu sana waliin uffata ishee achumatti ofirraa qabdee innis uffata isaa achumarratti ofirraa fuudhee dhaabbiitiin fedhii isaanii bakkatti ba'atan yoommoo achitti wal gahuu dadhaban gara kutaa ceesichaatti darbanii dhimma isaanii xumuratanii bakkatti ba'anidha. Kana qofaa miti bakka kana dubartiin dhufte deddeebi'uunis araada kan itti ta'e walqunnamtii saalaa karaa hin eeyyamamne gochuufillee ni dirqamti. Hundumti isaaniiyyuu maqaa qabu. Maqaa sanaan waamuun fedhii sadoomii fi gamoorummaa mana kanaa keessatti bahama. Maarreenis jireenya kana jiraachaan ture. Haadhaaf abbaa dhabuu koo dagadheen obbolaan lamni quxisuun duuba koo akka jiran irraanfadheen rakkoowwan erga maatii kiyyan dhabeen dagarse gurri koo dagatee bakka rakkina maallaqaa tokkollee hin qabnetti nan dubbisa jedheen mana maatii kee eeyyamsiiseen obbolaa koo dubbisuufidha jedheen mana sirbaa weedduu ejjaa kana keessatti dabarsuun fufee jireenyaa fi cubbuu manneen akkana isa beeku isa seene isa waaqayyo gargaaree keessaa bahe qofatu haasa'uu dubbachuu danda'a. Inni ammallee keessa jiru keessumaa namni xiqqoo umrii waggaa 16 haga 30tti jiru maallaqni guddaan harka isaarratti argamee jennaan bakka kanatti carraan argamuunsaa baay'ee bal'aadha. Maarree waggaa tokko guutuu baran kutaa 12ffaa baran jireenya kanaan hin dabarse. Akkuma saattuu mana barnootaatiin qabxiitu ni dabalama fakkaata. Takkaafillee barruullee koobaniin otoon dubbisiin kutaa 12ffaa qorameen qabxii darbinsaallee argadheen yuunivarsiitii fagoo nagahee eessumni koo asumatti barattanaan jedhee yuunivarsiitii akka ani hin deemneef na dhorkee hafuunanis fedhii kiyya ture. Sababiinsaa immoo yoon yuunivarsiitii sana deeme gariin hiriyoonni koo asitti hafanii waan jiraniitiif laayifii sana dabarsuun natti ulfaata. Maarree kanaan barachuun eegalee maallaqaan jechuudha. Kanatu kan sobu kan lubbuu baase guyyaa tokko qabamuunsaa hin oolu mitire. Otuun waggaa tokkoffaa maallaqaan barachaa jiru guyyaa tokko manaa bahuu baay'een barbaade. Barnoonni koo sagantaa galgalaan waan na ta'eef akka durii sababa arganne mana kilabaa kana seenuun natti ulfaate gara fedhetti haa ba'u jedheen hiriyoota koo waliin guyyaa tokko nan bahee mana barnootaarraa galmi koo gara manaatti sa'aatii 2 walakkaa ture. Yeroo kana eessumni koo dursee mana galeera. Waa'ee koo wanta hojjedhu bakka noolu homaa quba waan hin qabneef guyyaa kana garuu sa'aatiin 2 walakkaa taanaan anarratti bilbilee eessa geesseettaa manan jiraa dhufee si fuudhamoo naan jechuudha. Ani garuu bilbila jalaa kaasuun didee sababiinsaa immoo reefuu motora qaama koo dargaggoota walii ho'ifachaan jira. Haga sa'aatii 3tti irra deddeebisee yaalee dhumarratti
waa taateetti jedhee anaan barbaacha gara mana barnootaa ani baradhutti malee akka tasaa ta'ee waardiyoota qofatu naannoo mana barnootaa sana keessa jira. Barataan tokkoyyuu daree keessa hin jiru. Daandiin dhufee galurra tarii miillaan deemaa jirti jechuun na barbaacha dhufe. Homa na argachuu hin dandeenye. Hanga halkan sa'aatii 5 erga na dhabee booda gara buufata poolisii bilbiluun mucaan akkana ana jalaa baddeetti jedhee gaafachiisa. Ani kaayyoon koo achi buleen ganama hiriyoota koo biran bule natti galgaloofnaan jedheen sababeeffachuu ture. Haa ta'uutii garuu eegaan balbala mana sirbaa sanaa naannoo toora sa'a 7tti bakka nanii dhugeen machaa'een of wallaalee dhiira waliin xarambisamaan jirutti namni si barbaada jechuun gadi na waamsise. Anis abbaan barbaade asaa dhufu malee namni anaan sa'aatii kana na barbaadu hin jiru jedheeni. Akka yeroo fi guyyaa kaanii natti fakkaate jechuudha. Eessumni koo bakka kanatti na argee na amanuu didee. Gaafa ofii gara mana sanaatti seenu ijjisaa na amanuu dadhabee si'a meeqa fuula kiyyaatu tuqee. Uffata kanallee akka inni qabu inni hin beeku. Homaa jecha tokkollee natti hin dubbanne. Konkolaataarra na kaa'ee na fuudhee gara manaatti galee ofirratti balaqqamaa machi keessa of yaadadheen. Wantan dubbadhabeen akka nama hatee qabametti afaan koo qabadheen gara manaa seenee obboloonni koo na qabanii na raffisanii. Bulee ganama barii bakka hojii deema ture anaaf jedhee hafee na waamsisee taa'inaan jedhee ani waan biraa miti wantan si balleesseeru qofa mana kana keessatti natti dubbadhu. Wantan si balleesseeru waan qabaadhe dachaa godheen si kiisaa jedhee na gaafate. Yeroo kana ani wantan dubbadhu dhabee kan balleesseeru kan maallaqa isaarra deemu kan quufeeru ana waan na ta'eef jechan dubbadhu dhabee. Kanaan naannoo daqiiqaa 5 na kadhatee dadhabee afaan kootiin jechi bahu yeroo dhufu egaa kunoo erga mana kana dhufte otuu barri kun xumurameera ta'ee waggaa 4 ture. Hiyyeessi duruu quufan danda'u simiti sanyii keenya keessaa miila isaa bakka kana kan dhaabeeru hin jiru. Harka koorra teessee maqaa koo balleessuu irra wanta qabdu wanta fidattee dhufte kan kee kan ta'e hundumaa walitti qabadhuuti bakka barbaadde deemiitii jiraadhu. Dhugaatiin kee sirbi kee ejji kee si haa jiraachisu jechuun mana isaatii na baase. Obboloonni kees yoo nama ta'an mana kanatti nama ta'u yoommoo akka kee harma haadha ishee kan ciniintu kan ta'an yoo ta'e immoo carraan isaanii harka koorratoo hin taane harka rabbiittiin dabarsa. Siinis harka rabbiittiin si dabarsa. Dhuma keessiifaa bareechu jechuun mana isaatii na baase. Haati manaansaa dubartiidha umuriidha lakkii dhiisii jettee kadhattee ni dadhabne. Mana hiriyoota koo kireeffatan jireenya kana keessa waliin seennee deemeen jiraachuu jalqabe. Haa ta'uutii garuu simboon kaleessa narra ture maallaqni jireenyi abdiin quufti hundumtu halkan kanarraatii kaasee narraatii mulqaman. Jireenya koo kaleessaa dhiitamuu rukutamuu sobamuu nyaata malee buluu isaan kun adda koorratti barreeffamuu eegalani. Kana qofaa miti hiriyoota koo kana bira torban 2 ergan ture booda atis nu waliin sheer godhee wanta baasii baasnu kanaan ala akkamittiin nu waliin jiraattaa gittaa yeroo naan jedhan lafa lixu dhabeen manuma eessumni kiyyetti dhufee na qabe keessatti biizinasii hojjechuun barbaada jedheen qacarameen dhiira dhugee quufeef fedhii kiyyaan waliin ciisuuf walii galeen jiraachuun jalqabe. Barnoonni kiyya asuma irratti dhaabbatee eega kana hinnaaf ta'a jedheen karaa barnootaarra hin dhaabbanne. Qalbii koo eenyummaa koo jireenya koo umurii koo boolli kuni qabate. Boolli kunis na gadhiisuu didee yoo mananii keessaa bahuuf yaaduyyuu amaloonni yookiin immoo barteewwan jireenya koo maddiittiin qabadhe akka nani keessaan baaneetiif asiif asiin na harkisu. Kanaan har'a bor keessaan baawutuun jedhu mana kana keessa jireenya kanarra waggaa meeqa yoon ture gaariidha. Waggaa 6 halkan tokko otoon boqotiin hin dabarse. Turtii waggaa 6 booddee jireenyi koos jijjiiraman qabu. Kana keessaas bahuu hin dandeenye. Anaaf maaltu naaf mala of jedheen waggaa 2 dura tarii biyya hambaa furmaata anaaf ni ta'aayii kan jedhuun gara biyya hambaa Dubaayitti imala koon taasise. Haa ta'uutii garuu manni maadaamii jireenya ani hin bare waliin manni maadaamii naaf ta'uu didee amalli koo guyyaadhaa gara guyyaatti najjiramaa ofiin jaalladhu. Bifti koo bareedinni koo keessa kaleessaa harca'eera. Akkanatti meekaappii garaagaraa dibadheen suuraa kiyyaa suura sooshaal miidiyaa irratti yeroon gadhiisu dargaggeessi biyya koo dur ijoollummaa koo yeroon qulqulluu ta'etti na beeku kanuman fakkaate karaa keessaan na haasofsiisu ni yaala. Hagam akkan xuraa'eeru dhiirri meeqni akka na yaabbateeru otoo beektee maqaa koo miti qubeetti maqaan kiyya ka'ullee ni jibbitan jedha.
jedhaanii rakkoon koo har'aa boree koo wallaalee jireenya hiika hin qabne maaliin godha kanan godhadha kan hin jedhamne kana waliin hariiroon jalqaba kana waliin maatiin godha kan hin jedhamne jireenya akkanumaa keessa jiraachaan jira. Har'allee fedhiin keessa koo kan nutti dubbatu bakka kaleessaatti deebi'een jireenyuman waggaa hedduu keessa ture akkan dabarsudha. Keessi koo walakkaan immoo lakkii nama ta'ii bor ni gaabbitaa jedhee annatti taasa'u jira. Nama ta'uunis dhiisuunis harka koorra ta'ee otoo jiru mataa kiyyaaf eenyummaa kiyyaaf amanamuun dadhabee bakkan jiraadhu kanatti illee wantan dubbachuun barbaanne wantan ija namaa dhoksee godhu hedduun qabaa. Rabbii bollaa fi hidhaa kana keessaatii si haa baasu naan jedhaa. Ana obboleettii keessan biyya hambaarraatiin ulfaadhaa nagaatti galatoomaa.